Hello, jirra jirtu barattoonni hordoftoonni Kokeef Tube akkam jirtu? Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'a Organizational Behavior or OB chapter 6 kan itti fufnu ta'a. Yeroof koorsii kana jalqabnee dhifnee turre koomentii keessan barattoonni tokko tokko waan na gaafattanii fi osoo fitte ergaa jedhu waan dabarsitaniif keessattuu barattoonni management, human resource, business management akkasumas marketing management koorsiin kun exit examiidhaaf waan isin barbaachisuuf chaaptarii 1-5 hojjenneerra. Gara duubatti deemtanii ilaaluu dandeessu. Chaaptarii 6 eegallee haga chaaptarii dhumaa immoo booda kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf chaaptarii 6ffaan about stress management. Kanaaf namni kamiyyuu organizationii tokko keessatti gaafa jiraatu sababoota garaagaraatiin stressii yookaan dhiphuu keessa seenuu danda'a. Kanaaf maanajarri yookaan liidarshiippiin tokko stress yookaan dhiphuu hojjettoota jidduutti ta'uu danda'a yookaan immoo karaa adda addaatiin uumamu sana maaneej gochuu danda'u qaba jechuudha. Isa sana sirnaan maaneejiin godhu taananii rakkoo guddatu dhaabbata sana mudachuu danda'a sila ta'eefi stress management kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha. Kanaaf chaaptarii kana keessatti stressiin maayinni, stressiin akaakuu meeqa qaba, stressiin dhaabbata tokko keessa jiru maalirraa ka'uu danda'a, faaktaroonni stress fiduu danda'an yookaan dhiphuu fiduu danda'an yookaan dhiphina fiduu danda'an eenyu fa'aadha. Akkamitti immoo kontirool gochuun danda'ama kan jedhu kan ilaallu ta'a. Kanaaf warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun miseensa yoo taatan ni fayyadamtu jechuudha. So, in short, stress gaafa jennu kan dhiphina yookaan dhiphuu gaafa jennu maal jechuu keenya? It's a dynamic condition in which an individual is confronted with an opportunity, demand, and the resource related to what an individual desires, and for which an outcome is perceived to both uncertain and which is called important. Kanafi stressing, it is not static rather than dynamic condition. Yes, karaa adda addaatiin jijjiiramuu kan danda'udha jechuudha. It is not static condition. Kanaaf it is a dynamic condition. Nama kamuu mudachuu danda'a. Individual irraa eegalee yookaan tokko tokko keenya irraa eegalee namoota hedduu kan mudachuu danda'u gaafa ta'u inni kun yookaan stressiin sun immoo confronted with an opportunity yookaan immoo fedhii yookaan immoo resource related ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko carraa garaagaraa irratti yookaan carraa garaagaraatiin dhiphachuu danda'a yookaan fedhii garaagaraatiin dhiphachuu danda'a akkasumas reesoorsii irraa kan ka'e dhiphina keessaa seenuu danda'a. Yeroo baay'ee dhiphinni kun kan mudatu the individual desire fedhii namni tokko qabu irraa kan ka'e nuu mudachuu danda'a. Maaliif fedhiin namaa unlimitedidha. Fuuchariin immoo uncertainidha akkuma beektanii. Yes, waa'ee fuucharii 100% sure taanee dubbachuu hin dandeenyu. Sababa kanaaf fedhiin keenya gara fuulduraa maal ta'uu danda'a kan jedhu dhiphina keessa nu galchuu danda'a. Yookaan hojiin keenya outcome isaa gara fuulduraa bu'aan isaa maal fakkaata kan jedhu maybe stressii keessa nu galchuu danda'a. Kanaaf stressiin nama kamiyyuu yookaan dhaabbata kamiyyuu keessatti wanta mudachuu danda'udha jechuudha. Wanta mudachuu danda'udha jechuudha. Therefore, this stress is your body's physiological and behavioral responses to demand in your environment. Namumatti responsii qaamni keenya yookaan amalli keenya fedhii nuti environmentii sana keessatti qabnu sanaa fi deebisuu sanaan stressiin kan uumamu jechuudha. So, stress must be understood a state of tension experienced by individual facing extraordinary demand, constraint, and opportunity. Kanaaf yeroo baay'ee namni tokko dhiphachuu kan danda'u dhiphinni yookaan tenshinii keessa galuu kan danda'u sababoota garaagaraatiin jechuudha. Fakkeenyaaf extraordinary demand yoo qabaate even fedhii yookaan demand inni qabu suni extraordinary kan inni galmaan salphatti gahuu hin dandeenye gaafa ta'e dhiphinna keessa seenuu danda'a. Even fedhii sana galmaan gahuudhaaf bu'aaleen garaagaraa kan jiran yoo ta'e maybe constraint haa ta'e dhiphina keessa galuu danda'a. Even opportunity tokko tokkos dhiphina keessa kanneen nu galchan jiraachuu ni danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko tasa carraa scholarship osoo argate dhiphina keessa galuu ni danda'a. Maaliif
immediately carra tasaa osoo ta'e dhufeefi yookaan immoo carraa guddinaa dhaabbata sana keessatti tasa osoo kennineefi maybe opportunity inni kennameefi sunuu stress keessa isa galchuu danda'a jechuudha. So stress can be manifested karaa adda addaatiin extraordinary demand, constraint or opportunity which are what which are producing tension in the experience of individual. So this stress is highly personal experience influenced by individual personality, ability, perception. What is stressful for one person might not be stressful for another. Highly individually jechuudha stressing. Maaliif kan namni tokko ittiin dhiphatu nama biraatiin maybe dhiphina uumuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf stressing kuni experience namoota dandeettii namootaa fi akkasumas perception yookaan attitude namootaa irratti waan inni hundaa'uu fi wanti nama tokko stress gochuu danda'u nama biraa stress gochuu dhabuu ni danda'a jechuudha. So, three key factors determine whether an experience is likely to result in stress. These factors are important, certainty and duration. Yeah. Kanaaf wanti nuti experience goonu tokko stress kan resultiin isaa stress ta'uudhaaf faaktaroonni sadii jiru jechuudha. Faaktaroonni sadeen suni eenyufaadhaan importance, uncertainty fi duration jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Importance gaafa jennu relate to how significant an event is to an individual. Yes, wanti nuti stress itti ta'aa jiru suni hammamii barbaachisummaan isaa kan jedhu faaktarii tokko jechuudha. Inni biraa immoo uncertainty akkuma reefu dubbachuuf yaalle fiicharii yookaan fuuldurri keenya namni waa'ee fuuldura isaa raaguu danda'u kan sirriitti raaguu danda'u hin jiru. Because of fuuldurri keenya it is what ambiguity yookaan lack of clarity qabaachuu. So lack of clarity qabaachuun fuullee keenya fuuldura keenya yookaan boruu maaltu uumama kan jedhu beekuu dhabuun keenya dhiphina keessa nu galchuu danda'a. So uncertainty the other one is duration. Refers how long the stressful situation exists. Yes, wanti nu dhiphisaa jiru kuni hammam tura. Yes, turtiin isaa by itself is one criteria of experiencing that what we call stress. So these three factors is what the factor of stress. So the study of stress is important for several reasons. Kanaaf waa'ee stress yookaan dhiphina qo'achuun sirriitti gadi fageenyaan xiinxaluun wantoota garaagaraatiif ni barbaachisa. Faayidaan isaa keessa inni tokko stress kanaaf demanding psychological effect. Yes, damaging psychological maaliif stressiin tokko yeroo dheeraan irratti turuu danda'a taanani psychologically akkasumas mentally wantoota garaagaraa keessa nu galchuu danda'a. Physiologically effectiin qaama keenya irratti fiduu danda'a. Yes, therefore it must be managed. Dafnee manage gochuu qabna jechuudha. The other one is stress is a major cause of employees absenteeism and turnover. Yeroo baay'ee hojiirra akka hafan hojjettoonni akkasumas hojii sana akka gadhiisan isaan taasisuu danda'a jechuudha stressiin yoo jiraate. Kanaaf stressii sana sirriitti qo'annee karaa itti alleviate goonu karaa itti solve goonu barbaaduun maanaajera tokkorraa expect goona jechuudha. The other one is stressed employee can affect the safety of another workers, even the public. Yeah, namni stressful ta'e tokko dhaabbata sana keessatti hojjettoota biraa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Hojjettoota sana qofa osoo hin taane immoo hawaasa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Maaliif dhaabbanni tokko hawaasa tajaajila sirriitti hojjechuudha. Inni biraa stress represent a significant cost of an organization. Even gatii isa kaffalchiisuu danda'a dhaabbata sana keessatti jechuudha. Stressiin kan jiraatu yoo ta'e maaliif ultiin waan baay'atu. Kanaaf stress can be must be managed. Manage gochuun baay'ee barbaachisaadha. Stressii kana akaakuu garaagaratti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. The first one is EU stress. EU stress kan jennuuni the positive or good stress that happen during the pleasant situation. It may surprise you, but certain stresses can lead to positive outcome. Yeah, stressing positive outcome or good outcome or only qaban jiru. Fakkeenyaaf yeroo gammannu, yes, gammachuu keessatti stress keessa galuu dandeenya. Inni suni maybe surprise gaafa namni nu godhe maybe stress ta'uu dandeenya yeroodhaaf. But its outcome is very good or optimistic. So such type of stress is known as EU stress. So EU stress is a positive or good stress that happen during a pleasant situation. It may surprise you, but certain stresses can lead to a positive outcome. For example, include the excitement of buying new home, getting married, or feeling you get good work like that. ስለዚህ
Fakkeenyaaf isaan kunni gaafa fakkeenya konkolaataa haaraa binnu, gaafa konkolaataa mana haaraa binnu, gaafa heerumnu kan fuunu fiilmiin keenya maybe stressii keessa galuu danda'a garuu outcome isaa it is what a good outcome. The other one is distressii dha. Distressiin kuni as maqaan isaa ibsutti talk about a negative or bad stress that occurs when you perceive stress is dangerous, difficult, unfair and painful. Kanaaf wanti nuti stress taanu suni effectiin isaa negative yookaan immoo bad stressii dha. Jennee perceive hin goonu yoo ta'e that stress is known as what? Distress. For example, a loss of job, loss of a loved one, long-term illness, serious injury, divorce, depression. Yeah. Keenyaaf hojii keenya kan argamnu yoo ta'e nama jaalannu kan dhabnu kan sababa du'aati kan dhabnu yoo ta'e even yeroo dheeraa kan dhukkubsannu yoo ta'e akkasumas injuriin garaagaraa hiikkaan gaa'ilaa depressioniin garaagaraa isaan kunniin negative effect or bad stress kanneen jennu. Therefore they are distress jennaan jechuudha. Distress. The other one is acute stress kan jedhamutu jira. Acute stress jechuun short term stress dha kunimmoo. Can be eustress or distress ta'uu danda'a. But it is what? Short term stress. So an example is an acute stress representing the front of the group of people. Fakkeenyaaf barattoonni baay'ee barattoota fuulduratti ba'anii presenteeshinii dhiyeessuu fa'a kanneen sodaatantu jira jechuudha. Inni suni acute stress jennaan jechuudha. Maybe good stress ta'uu danda'a yookaan immoo bad result kanneen fidu like distress ta'uu danda'a jechuudha. Distress ta'uu danda'a. So these are the type of stress. The other one is chronic stress. Inni kun immoo the opposite of acute, no? So chronic stress lasts for a long period of time. This type of stress is due to significant event, yet also occurs when little stress accumulated and you are unable to bounce back from them. So chronic stress gaafa jedhu yeroo dheeraa keessatti stressii sana keessa kan turru yoo ta'e wanta nu dhiphisu keessatti yeroo dheeraa kan turru yoo ta'e isa sanaanii chronic stress jennaani. So maybe this chronic stress is very dangerous. Gara duubatti back bounce gochuu dhabuu dandeenya sila ta'eefi this is somewhat difficult. For example, chronic stress long term illness reefs dubbanneerraa downsizing, reorganizing at your workplace, the long term medical travels. These are what say chronic stress. So source cause of stress, yes. Sababoonni stressii fiduu yookaan dhiphina fiduu danda'an dhaabbata tokko keessatti maal faadha? So the things that cause stress is called stressor. Stressor jechuun any factor that cause stress. Wantoonni stressii yookaan dhiphina fiduu danda'an guutumaan guutuutti they are called stressors. So three sets of factor cause stress are there. Inni tokkoffaan environmental, inni lammaffaan organizational, inni sadaffaan immoo individual. Generally sababoonni stressii fiduu danda'an yookaan immoo stressor kanneen jennuun environmental, organizational fi individual jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Maybe environmental kan jennuun maal jechuudha? Mee tokko isaanii ilaallu. Fakkeenyaaf environmental stressor, environmental factor kanneen jennuun economic uncertainty ta'uu danda'a. For example, business cycling gara fuulduraa maal akka ta'u hin beeku. For example, change in business cycle create economic uncertainty. Yes, there is a political uncertainty also. Maybe instability of the politics in one country, environment may lead to anxiety. Yes, political instability, especially dhibbiin yoo jiraate, waraanni yoo jiraate yookaan immoo dhabbiin biyyoota sana keessatti wal waraanni yoo jiraate stressii keessa nu galchuu danda'a. Inni kun environmental factorii. Kan biraa technological uncertainty kanneen jennutu jira. Maybe new innovation can make an improve skill and experience obsolete in very short period of time. Fakkeenyaaf gaafa teknooloojiin haaraa dhufu beekumsi nuti qabnu sunis gara duubatti geeddaran maaliifi teknooloojii sana wajjin waliin madaquudhaaf beekumsa haaraa kan teknooloojii sanaaf malu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf inni kuni another stressoriidha jechuudha. Beekumsi hojii keenya dhabuu dandeenya jedhee yaaduu dandeenya jechuudha sababa technological advancementidha. So this one is environmental. Inni lammaffaan organizational factor kanneen jennuunidha. So in the various factors within an organization can cause stress. We have categorized these factors around those demand. Kanaaf organizational factors of stress gaafa jennu dhaabbata tokko keessatti sababoota garaagaraatu jira stressii kanneen fiduu danda'an. Isaan sunniin dhaabbata sana keessatti stressii uumuu ni danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf
task demand. So task demand yoo fudhatta fakkeenyaaf factor related to personal job and also interpersonal demand are pleasure created by another employee. Lack of social support from college, poor interpersonal relationship may cause considerable stress, especially among employees with the social needs. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf interpersonal demand gaafa jennu hariiroo dhaabbata sana keessatti hojjettoonni waliin qaban suni dhaabbata sana keessatti namoota irratti maal fiduu danda'a? Stress yookaan dhiphina fiduu danda'a jechuudha. Interpersonal relationship isaanis irratti hin deemu ta'anii dhiphina fiduu danda'a jechuudha. Interpersonal demand kan jennu kan. Otherwise, role demand relate to pressure placed on if a person as a function of a particular role he or she plays an organization. Role demand is akkuma beektan dhaabbata tokko keessatti organizationii sana keessatti structurally bureaucracy hedduutu jira, leevilii hedduutu jira, departmentii hedduutu jira. Kanaaf nama tokko roolii inni duraan ture irraa gara roolii biraatti gaafa jijjiiru yookaan immoo roolii biraa gaafa barbaadu dimandii fedhii yoo qabaate guddina fakkeenyaaf promotionii fedhii yoo qabaate dhiphina keessa isa galchuu danda'a jechuudha. Dhiphina keessa isa galchuu danda'a. That's known as role demand. The other one is role overload is experienced when an employee tries to improve all the times. Kun immoo hojiin gaafa nutti daddabalamu yookaan overload gaafa qabamu dhiphinni keessaa seenuu danda'a. Role conflict expectation that may harm to the responsible satisfy. Yeroo tokko fedhiin nuti salphatti galmaan gahuu hin dandeenye yoo jiraate gaas meelii du'aatu. Role conflict. The other one is role ambiguity is played when the role expectation are not clearly understood and the employee is not sure that what he or she is doing. Yes, but to case that one object to rolling can get sirnaan adda bahee job description fi job specification irratti sirnaan si kennamu ta'anii dhiphina keessan si galchuu danda'a jechuudha. Dhiphina keessan malee si galchuu danda'a. Kanaaf oroonni isaan kunniin they produce what? Stress in the work. So, the other one is organizational structure. Fakkeenyaaf excessive rule and regulation yoo jira, lack of participation decision that affect employee are example of structural environment that might be potential cause of stress. Kanaaf organizational hierarchy or organizational structure sun dhiphina hojjettoota irratti fiduu danda'a jechuudha. Bureaucracy isaa gaafa baay'ate, humni isaa gaafa baay'ate stress fiduu danda'a. Inni biraa organizational leadership dha. That represent the managerial style of the organization. Senior executive, some of chief executive officers creates a culture characterized by the tension, fear, and anxiety. Leadership can also be associated with what? Anxiety in an organization. Managerial style in the fayyadamu hojjettoota keenya irratti dhiphina guddaa fiduu danda'a. The other one is lifestyle. Organization goes through cycle. They established a grow, mature, and decline. So the establishment and decline stage are particularly stressful. Yes, hojiin kamiyyuu kan organizationii keessatti hojiin hojjennu hundiyyuu life cycle qaba jechuudha. Fakkeenyaaf entry phase are there, grow phase are there, maturity phase are there, achi booda decline phase jira. Yeroo baay'ee decline stage irratti akkasumas establishment stage irratti dhiphina guddaa nutti fiduu danda'a yookaan immoo stress keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Keessattuu yeroo hojii ofii yookaan hojii dhuunfaa gaafa hojjennu jechuudha. Gaafa hojii dhuunfaa hojjennu akkas gochuu danda'a. Inni sadaffaanii individual factory. So the personal factor that creates stress jechuudha. Yes, personal factor gaafa jennu fakkeenyaaf family issue. So people who family and the personal relation, marital difficulty, breaking of the relationship, discipline troubles with children are example of relationship problem that create stress to employee. Yeah. As individual level gaafa jennu mana keenya keessatti maybe hariiroon nuti warra keenya wajjin qabnu sababoota garaagaraatiin dhibbaa keessa galuu danda'a jechuudha. Inni suni jechuudha individual factors kan jennu. So economic problem created by individual over extended their functional resources are another set of personal trouble that can create stress for employees that distract their attention from their work. Kana economic problem gaafa jennu individually
kan namni tokko financial freedom qabaachuu danda'a jechuudha. Financial freedom gaafa qabaatu immoo stress keessa yookaan travel keessa isa galchuu ni danda'a jechuudha. Inni kuni individual factor for stress jechuudha. Inni biraa personality dha. The achievement of ambition, impatience and perfectionism of an individual with type A personality for often creates stress for them in work setting that others find relatively stress-free. Personality keenya achievement, orientation, impatience, perfection isaan kunniin sababoota stressii ta'uu ni danda'u. Kanaaf egaa sababoota stressii ilaallee booda consequencein isaa maal ta'a? What is the consequence of stress? Yes, effectin stressii maali? Kanaaf the effect of stress are many and varied actually. Garaagarummaa guddaa qabu akkasumas baay'eedha. So this can be summarized under 3 general category: physiological stress, psychological stress and behavioral symptom jennee consequence of stress bakka sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Physiological, psychological and behavioral symptom. Maal jechuudha? Tokko isaanii alaati. Fakkeenyaaf physiological symptom and psychological symptom gaafa ilaallu, physiological gaafa jennu fakkeenyaaf change metabolism, fakkeenyaaf dadhabuun jira. Even heart rate keenya dabaluu, breathing rate keenya gaafa dabalu, blood pressure keenya gaafa dabalu, headache keenya dabaluu danda'a. This one is a physiological as well as heart attack. Yes. Isaanan kunni they are what physiological symptom of stress jechuudha. Gama psychologically gaafa dhufnu immoo fakkeenyaaf anxiety yoo fudhattan, irritability, yes, boredom or depression jechuudha. Procrastination, yes, sodaa garmalee jechuudha. Akkasumatti gara fuulduraa kana ta'a jennee abjoochuun akkasumatti sodaa keessa seenuun psychologically maybe different disease may be associated with such effect. Kanaaf dhukkuboota garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Generally stressiin consequence kanneen qaba jechuudha. Behavioral symptom gaafa jennu behaviorally related stress symptom include change in productivity, yes, absenteeism and turnover, yes, hojjettoonni keenyaaf behaviorally gaafa change ta'an productivity isaanii gadi bu'a, yeroo baay'ee hojii irratti hin argamanii, even hojii sana gadhiisanii baduun fa'aan jiraachuu danda'a jechuudha. Change in eating habits, yes, haalli nyaata isaanii, adeeffannaan isaanii sun jijjiiramuu danda'a. Even increased smoking and the consumption of alcohol, alkoolii baay'isuu, sigaaraatu, yes, isaan sana irratti baay'isu. Even rapid speech, garmalee daddafanii loluudhaan dubbachuu, fidgeting and the sleep disorder, riba fa'aa dhabuu. That is known as what? The behavioral syndrome of stress. Behavioral symptom of stress kan jennuun isaanan kanneen of keessatti hin qabata jechuudha. So in the moderate factors kanneen jennuudha. There are factors that moderate the level of stress individual will feel, and these are related with individual difference jennan jechuudha. Kanaaf nama namatti the way we have to face stress and the way we handle stress is quite different. Keenyaaf individual difference hin jira. What is the difference, what differentiate people in the terms of their ability to handle stress. Kanuma gabaabumatti garaagarummaan keenya inni guddaan stressii dhabuu keenya yookaan namoonni tokko tokko gonkumaa hin dhiphatan jechuu osoo hin taane akkaataa dhiphina sana ittiin keessummeessantu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. So at least 5 variables have been found to be a relevant moderator. So one is perception, the other one is job experience, the other one is social support, locus of control, and hostility are there. These are the variables that can be found to relevant moderators. So bifa kanaani inni kun almost summary dha wante fi bira darbuu ni dandeenya. Kanaaf stressiin effectii kanneen kan qabu yoo ta'e akkamitti manage goona jechuudha. So the next interesting topic is how we can manage stress and what type of strategy are there for managing what stress. So stressii tokko manage gochuudhaaf strategy nuti fayyadamnu maal fa'aa ta'uu qabaadha. Generally there is organizational and individual level laaluu dandeenya. We can manage stress as organizational level and as individual level. At organizational approach gaafa laallu organization can manage stress by
doing the following thing. 1. Set goals. Yes. First, you have to be what? Set a goal. Set a goal. In it, redesigning the jobs. Again, giving identified roles, communication, offers a wellness program, and give employee autonomy, yes, cost commuting and flexible work hours. Organization in tokko organizational approach fayyadamuutiin stress tokko manage gochuu danda'a. Gaafa kana godhu garuu isaanan kan xiyyeeffannaa keessa galchuu qabu. Yes, goolii mataa isaa qabaachuu qaba. Redesigning of the job. Yes, identifying the role, giving identify role. Namni tokkotti kan hojjettoota kamiyyuu role isaanii beekan akka hojjetan gochuu, communication gahaa qabaachuu, for wellness of the program hojjechuu. Yes, these all are what? The use of what you call that, organizational approach for stress management. At individual level, stress can be managed. Usually focus on becoming a more able to cope with stress. Akkanuma tokko stressii mudachuu danda'a. Stressii mudate sana immoo bifa kamiini ofirraa qolachuu dandeenya kan jedhu sirriitti istiraatiijii mataa keenya qabaachuu qaba. Fakkeenyaa fi pilaanii mataa isaanii qabaachuu. Guyyaa guyyaan namni kamiyyuu pilaanii jireenyaa fi pilaanii mataa isaa qabaachuu qaba. Inni biraa developing the social support. Social hariiroo hawaasummaa cimsuu. Inni kunis karaa tokkoon stressii karaa ittiin hambifnuudha. Physical fitness hojjechuu, time management qabaachuu, life in a simple life. Life garmalee complex gochuu osoo hin taane simplify life jiraachuun stress tokko manage gochuudhaafis kan nu fayyadudha jechuudha. So implication for performance and satisfaction. When you see these two terms, performance and satisfaction, significant amount of research has investigated the stress performance relationship. Mainly hariiroon isaanii stress fi performance hariiroon isaanii mainly kan jedhu waggoota hedduu dura qonnaan garaagaraa adeemsifamaa ture jechuudha. Evidence indicate that stress can be either a positive or negative influence on employees. Yeah, on employee performance especially. Kana jechuun stressii tokko dictate kan goonu maybe positively ta'uu danda'a yookaan negatively hojjetaa tokko irratti mallattoo inni mul'isu yookaan wanta laalluutiin jechuudha. For example, for many people, low to moderate amount of stress enable them to perform their job better by increasing their intensity, alertness and ability. Stressiin gaafa baay'ate rakkoo guddaa nutti uumuu danda'a malee hamma tokko stressii keessa qabaachuun bareeda. Maaliif namni motiveet ta'e alert ta'e akka hojjetus isaaf gargaaruu danda'u sila ta'e. So however, a high level of stress or even moderate level of sustained over a long period of time usually takes to toll or perform decline. Yeah, garmalee nu keessa kan ture yoo ta'e garuu stressiin kamiyyuu dhiibbaa nutti fiduu danda'a jechuudha. So the impact of stress on satisfaction is far more straightforward. So a job-related tension tend to decrease a general job satisfaction, even though a low to moderate level of stress may be involved for job performance along with stress. Yes. So in this scenario, we can separate or we can avoid stress in enterprise. Kanaaf karaalee kanneenii fi kanneen fakkaataniin stressii dhaabbata tokko keessaa hir'isuu yookaan gadi buusuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf chaaptariin jaaffaan ishee kana fakkaatti komentii yoo qabaatan komentii sekshinii jala gaaffiis yoo qabaatan achi jalatti nu kaayaa. Kanaaf yeroonni haarawaa dhuftan chaanaalii keenya subscribe osoo hin godhin biran darbina. Maaliifii it is holistic chaanaliidha. Hunda qabata. Business management, common course, and even different pharmacy course, organic chemistry course, and different social science course also there. So you have to see it. And if it is interesting, please subscribe and make the bell icon to view at all to get a notification. Enough notifications are get enough to legicha to put in akkasumas subscribe gochuun nu faana jiraachuu danda'u qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo booda torbee maybe yeroo biraa chaaptarii torbaffaatiin kan wal arginu isaa hamma sanitti nagaan tura.